miseensa gimboot sabaatti turetu yookaan kanarra izeemaa jedhamu kana nama ihaadegiin keessa dhokatee miseensa gimboot sabaatti ta'etu dhokatee maqaa oromootiin carraa hooggansaa argate. Mee ifa baasnee dubbachuuf Dr. Ittaanaaf ta'e ifa baasnee dubbachuuf qaamonni isin jettan kun akka bitaacha namatti hin taane Dr. Abiy carraa garagaraatiin himateera warri isaa wajjin turanis himataniiru miseensaa fi oduu nyaachiftuu gimboot sabaatti akka ture. Kan fudhan. Hojiin mootummaan Dr. Abiyyii fi Dr. Abiy hojjetaa ba'an wanta jarri kun jedhanii wajjin wal simatamoo waliin simatuu jennee wal bira qabnee gaafa ilaallu guutummaadhaan guutuutti akka aannaniif garaatti wal simata. Humna ijaaramaa, humna siyaasaa diina Oromoo ta'e tokkotu OPDO keessaan hulluuqee aangoo Oromoon ijoollee isaa itti gabbaree argate. Guyyaa gaafa jalqabaa gaafa aangootti ba'uu Dr. Abiy ituu hin gaafatamin Minilik mootii guddaa ta'uu nutti himeetu bara aangoo isaatii eegale. Kaleessa galgalas wanti ta'e kanumadha. Wanti Oromoon jedhu, wanti Oromoon barbaadu takka erga mootummaan kun iddoo qabatee tarkaanfatee hin beeku. Dudda duubatti deebi'aa jira. Isa Oromoon harkaa qabu garuu harkaa fuuchuudhaaf hojii baay'eetu hojjetamaa jira. Waa'ee nama dhuunfaa, waa'ee nama tokkootu hin ta'in humna ijaaramaa paartii siyaasaa dur kan gimboot sabaatti jedhamu. Har'a immoo izeemaa kan jedhamutu maqaa ihaadegiin aangoo Oromoon argate fudhatee harkaa qaba har'a. Garuu jijjiiramni kun wareegama ulfaataa qeeroon Oromoo adda durummaan baasen akka dhufee aangoonni biyyattii kan naannoo Oromiyaa dabalatee dubbachaa turanii jiru. Amma akka isin jettanitti garuu humna biraa yookaan ammoo ilaalcha paartii biraa tarkaanfachiisuutu as keessa loo'ee seenee injifannoo uummata Oromoo saameedha. Kan inni amma akkasittiin jara burjaajessaa jiru jechuudha. Kanaaf ani wantin jedhaa jiru maanni mootummaatu dogoggoree kan jedhamu kana ituu hin ta'ini mootummaadhuma ijaarame sanatu mootummaa karaa dogoggoraarra jiru mootummaa izeemaati. Dr. Ittaanaaf yaadni amma isin kaastangaa nuuf haaraa baay'ee yaada agartee lammiileen biyyattilleen hin hubatin dagamuu lammiilee kan calaqqisuudha. Yaadni isin kaastan jijjiiramni dhufe hin jiru inuma siyaasaa keessatti wal jalaa miliqanii aangootti dhufuudha akka isin kaastanitti yaada keessan keessatti kan mul'atu. Tuffii guddaa maaliif kan inni tuffisiin jedhu suuraan Minilik waltajjii irra kaa'amee yeroo akka kanattiin roorrifamu yeroo walaloon uummata Oromoo arrabsu gootota Oromoo kan xiqqeessu ijoollee Oromoo kaleessa dhiiga isaanii dhangalaasan lafee isaanii cabsanii nama taraa tokko kaadiree OPDO taraa tokko fuudhee kan aangootti kennee muummicha ministeeraa taasise. Wareegamni hammana ga'u mangaa maqaa jedhamuun yeroo arrabsamu kun tuffii guddaa tokko mootummaan Abiy wanti inni Oromoodhaaf fide tokko tuffatamuudha, lama mancaafamuudha, sadaffaa immoo maayinni carraa Oromoon kanaan dura argatee ittiin afaan isaa guddifataa jiru akka irratti bobba'amu. Aangoo inni kanaan dura ittiin of bulchuudhaaf akeekee karaa tolfataa jiru akka inni irraa fudhatamu sodaachisni itti dhufe.